Viidiyoo baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi baay'ee nama kofalchiisu qabadhee isin dhufeetiin jira. Egaa viidiyoon kun akkuma suura irratti argitan obboleettii teenya Sumayyaa fi obboleessa keenya Sayid ilma daa'ima isaa wajjin ilaalaa piraankii yeroo haadha irratti hojjetan hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Kolfan viidiyoo sana ilaalee kolfa yeroo daa'imummaa yeroo ta'uun waan nama ajjeesuu fi waan nama fayyisu irree gargar baasuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma beekamu daa'imti yeroo baay'ee waanuma argite bakka xiraa hin jettu urgaa hin jettu waan ija ishii fuuldura jiru madadaa ishee karuma fuuteetuma karaa afaanitti kaatti jechuudha. Argitanii yoo taate waanuma kamiyyuu waan nama ajjeesullee maaliif hin taane karaa afaanitti kaatti daa'imti. Akkuma sanagaa amala ilmoo isaatii waan beekuufu yeroo baay'ee akkas waan gootufu maaliifin haadha nas cannaqne xiqqooshimee jedheetuma gaa Sayid ilmoo isaa kanarratti laal nuutellaa akka jiru nuutellaa meeqatti fixaseete bilqaadii tokko guutuu jechuudha. Kanaafuu nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroo taatan yoo yaashamaa harka fuune jira jirtu nagaa keessanii egaa maamila simbootuu fi warreen taatan like share gochuun hin dagatinaa. Warreen immoo maamila simboo hin taane kottaa maamila keenyatti dabalamaa. Egaa viidiyoo yeroo darbu asirraa yoo komii qabaatan yookiin yoo dogoggorre immoo bifa koomentiitiin nu sirreeffachuun gorfachuu ni dandeessu. Egaa viidiyoo keenyatti aansuudhaan immoo dhugaa baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Yeroo daa'imummaa keetii maal akka gootuu fi maal akka raawwattuu fi ergammoo of dandeessee jabaattee akkasiin deemtu gaafa argitu immoo baay'ee tokko itti gammadda. Gaafa daa'ima kee laaltee ani silaa yeroo darbe yeroo daa'imummaa kootii gocha kana raawwadhaatii ture jettee itti gammadda jechuudha. Waan darbe sana yeroo kaastu namoonni yeroo baay'ee yeroo daa'imummaa isaanii suura kaafatanii yoo akkasii warri teekinooloojii silkii fayyadamu yoo taate daa'imti isaanii maalirraa akka hojjettu maal akka gochaatii ooltu anguma sadarkaa guddachaa deemtu maal akka gootu boroo akka seenatti gaafa ishiin guddatte itti agarsiisna jedhanii yoo suuras ta'e suura isaanii kaawwatu yoo immoo viidiyoo ta'ellee viidiyoo waraabbatanii ol kaawwatu jechuudha. Kun eenyudha? Uummata magaalaa biratti irree malee uummata baadiyyaa biratti hangana miti. Garuu uummata baadiyyaatu haa ta'uti amma wanti hundumtuu sana xaleetii jira jechuudha. Magaalaa baadiyyaa hin jedhamu garuu haala jireenya keetu murteessa malee haala jireenya keessi mijataa taanaan namoonni baay'een magaala keessa jiraatanii amma warra baadiyyaa kan hin jiraanne ni jiran. Akkasuma immoo baadiyyaa keessa taa'anii warreen magaalaa caala kan daa'ima isaanii kunuunsadhaan akka ajaa'ibaatti guddifatan ni jiru jechuudha. Garuu kuni magaala baadiyyaan afeera yeroo ammaa kana jechuudha. Yeroo duratti akkuma ta'etti guddatti ijoolleen baadiyyaa keessaa amma garuu ijoolleen bakka teekinooloojii fayyadamuun namoonni muraasa amma kan silkii taachii kana hin fayyadamne jechuudha. Kanaaf illee daa'imti xiqqoo ol guddatte taana silkuma kana harkatti argitu akka duraanii sana miti. Kanaaf mucaan kun immoo dhugaa hedduu takka na ajaa'ibe jechuudha. Maal gooti yeroo hunda akkuma fincaan ishees yoo fincoofte shintibeetii banaa argatte taanaan waa barbaadde bukeessiti daa'imti jechuudha. Egaa Jamiilaan kun dhugaa baay'ee tokko na kofalchiiste amma abbaan laal nuutellaa akka jiruun fuula ishiitti dibu kana teessee gammaddi kaa daa'imti beektanii tolchuu malee balleessuu malee tolchuu hin beektu daa'imummaa isheeti maa waan badii fi waan tolaa maa itti beektire. Kanaaf immoo asirratti haati ilmoon as xayyaftu beektanii wanta Sumayyaa raawwadde kana egaa maal gootire ilmoo ishiiti namni biraa shintibeetii seenee fayyadamuu dhiises mucaa ishii kana dirqamni ishiin qabdurraa dhiquudha. Osumayyuu isa namni itti fayyadame osuma ishiin borcite kushii shintibeetii keessa seente dirqama ishiitirraa dhiquun jechuudha. Funyaan ishii xaxattee viidiyoo sana yoo ilaaluudhaaf jettan afaan Amaariffaatiin afaan Oromoottiinis hojjetamee jira. Dhugaa baay'ee tokko na gammachiise baay'ee tokko itti kolfirree yeroon hanga dhumaatti dhaggeeffadhe jechuudha. Gaafa itna kana madada nuutellaadhaan bukeessee shintibeetii madada garuu jalqaba shintibeetii dhiqeeti laala. Ayi Sayidoo asumaan immoo sin ajaa'ibsiifadha laala argitanii dhiironni biyya keessaa gadi taa'anii bishaan waraaban garuu inni biyyi hormaa jiru mana akka itti qulqulleeffatu shintibeetii akka itti qulqulleessitan argitan yoo viidiyoo sana daawwattan ni argitu. Sayidoon akkamiin akka
eenyutti qorichatti naqee shinti beetii keessa dhiqee piraankii achi keessatti hojjechuudhaan dura jechuudha. Egaa sumayyee koo asumaanuu hedduu takka ishee jaalladha ishiidha. Nama taragaaggooftu suuta jettee itti yaaddi dubbattiidha jechuudha. Afaan Oromoollee xiqqoo jetti isheenillee. Xiqqoo jetti malee afaan Oromoorree dubbachuutii hin dandeessu. Mucaan ishii kuni amala mucaa ishiitii waan beektuufuu maala nu badhisee tan asirraa ammuman ilmoo godhadhutti ta'e waan isaa hin beeku. Waan maanta akka daa'imti yookiin akkasiin yeroo wayii nyaattu daa'imti xixiqqoon hin qireeshaati moo qeenqireeshaati jedhama miti. Yoo akkasiin ol fudhatte dhugaa biddeenni gadi naaf hin bu'u. Baqqayyee macarrashaa garaa waan na ta'e hin qaba. Gaafa ilmoo godhadhe akkamiin ta'a gaafa hin jedhu sammuu koo keessatti dhaga'ama beektanii. Amma daa'imti gaafa afuuddaatti jijjiiran guyyaa takka biyya Arabaa dhufee jijjiiree hin beekan. Yeroo isaan jijjiiran iyyuu akkattiin irraa garagaleef bakka sanatti nan argita. Yoo tasammoo otoon ani argu jijjiiran bakkuma sanaan bahee hillim jedha. Hangani waa'ee sana dagadhutti midhaan hin nyaadhu jechuudha. Kuni garuu amala badaadha. Amala gaarummaa miti. Gaafa kan kee ta'e gaafa kan kiyya ta'e nan dhiisamoo akkanumaan natti fufa kan jedhu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaataadha. Amala nani qabu keessaa waa'uma xiqqoo yoon arge. Dolola daa'imaa yoon arge furrii daa'imaa yoon arge akkuma garaa keessaa ol garagala jechuudha. Kuni garuu amala badaadha. Hin jaallatina amala nani qabu kana keessaa. Takka mana namaa deemee bishaanumarree dhuguu hin jaalladhu maaliif akka ta'e hin beeku. Yoo nama sirriitti beeku yoo taate malee daa'imarra furrii waa takka kanuma carqii ishii qoshaashee kana arge taanan hanga waan daa'imti sun na fuuldura jirtu sana dagadhutti midhaan hin nyaadhu. Midhaan gadi naaf hin bu'u jechuudha. Yeroo nyaadhetu isa tasa yaadadhu akkas olla garagala. Kanaafuu osoo amman daa'ima godhadhutti ta'ee yeroon daa'ima godhadhes akkasuma ta'ee gaafinatti ta'eeti jira. Egaa piraankiin har'aa dhugaa hedduu takka na kofalchiise piraankiin isaan hojjetanii mucaan ishee abbaa manaa ishee wajjiniin abbaa ishee wajjiniin gargaartee haadha ishee yeroo piraankii gootu dhugaa maal gootire dhiquun dirqama waan itti ta'eefu maaloo saayidoo si tokko na godhe jettiin kaa dhugaa nan kolfe viidiyoo sana deemtanii ilaaluu dandeessu hedduu takka itti bohaartu. Seenaa duraan dabarsitan carraa daa'imummaa keessan duraan dabarsitan baay'ee itti gammaddu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo sana laalee himan kolfe. Kanaaf saayidoo asumaanuu piraankiin keessan namatti tola kinoo intalli jala geesse argitanii daa'imti jala geesse abbaa gargaarti laala. Gaafa kaan immoo gaafa haadhatti immoo eenyu jettu haadha gargaarti argitanii daa'imti kanaaf qoricha lijba lijjinnat no daa'imni kennaa waaqayyooti. Kanaaf dafaati dafaa daa'ima godhadhaa gaafa jedhan hedduu kan itti nama gammachiisu dhugaa dubbachuuf kanaadha. Asumaanuu suma ammallee mucaa lammataa garaadhaa qabdi waan na ta'eef waaqayyoon nagaadha si haa hiiku jedhaanii dhugaa baay'ee tokko namatti tolte amala ishii keessaa jechuudha. Yeroo qaata isaan kan inni hordofuu jalqabe amala badaa ishirraa argee hin beeku. Dhugaa sume waddishaallo በጣም ስለዛ አንቺ ኦሮምኛ ትሰማለሽ እንጂ ትንሽ ጥቆ ትያለች። ስለዛ በጣም ነው የሚደንቅሽ፣ በጣም ነው የሚወድሽልሻለሁ። ከዛ ጀሚለን ሬ ጉደቴ ኪኖሲ ኤርገምት ከነቦዳ ኦቦሌያን ኮ ቪዲዮን ኮ ሀራ ዋኑ ማይዱት ገመደሌ ኢስንሌ ጎቻ ከሲሜ ነመ መቀቱ ደበርሴ ነመ መቀቱ ፊንጫ ሳቲን ጠበት ጋፈ ዳኢሙማ daa'imti waama barbaadde hojjetaati jirti. Dhugaa isatu natti isa fuula koosa duraa sana isatu tiznatti jedhee meeqa namaatu akkas gochaatii darbee akka mucayyoo kanaa jedhee natti akkam viidiyoo kana hojjedhullee kan na taasise waan duraan dabarsite sana daa'imummaa yeroo dabarsite sanaa fi har'a gaafa guddattee akkas taatee nama taatee kana of guddattee of dandeessee dhaabattu kana yeroo sanaaf nan guddadhe akkasitti yaadaan jettu dandeesse jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole like share gochuu hin dagatina. Warreen maamila Simboo hin taane immoo kottaa maamila Simbootti dabalamaan isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon keenya hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Komiyyoo qabaattan koomentii nuu barreessaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo itti aanutti dhufnutti turtii gaarii.